السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفوني كبجمو في جالة تمتوتكيا وروني سيد چانا لجلتي أرقم تنوندي كيسانو أكام نغاها جرد جرسي وسنين جتا إلمان ورمو هندي كيسانو بكو مجرتانيتي نغا قبدني إغاني لين نغان قبل الحمد لله إغا رمونو وانتا تكو سفا يدا جد إيادة تكا قبل ديسمي دفن جرا أنغا تمورا قوبي كياتي نوالين توان أفير راكوتي أرمونو واتين قبل دي دفيرو إيميلا akkamitti ittiin banannaa isa jedhu jecha akkaawuntii akkamitti ittiin banannaa isa jedhu waliin ilaalla na waliin tura. Fakkeenyaaf amma duraan namni takka yoo akkaawuntii iimeelii yoo isiniif banee jiraatu kana iimeela isaa sandeessanii kan mataaf keessanii akkamitti ijaarrachuu dandeessanii isa jedhu waliin ilaalla na waliin turaan sin jedha. Akkuma beekamu iimeelli malee faayidaa hin qabu jecha bilbila iimeela malee faayidaa akka hin qabne ni beekama. Wantoonni hundi iimeelaan kan dalaganii iimeela sana banachuudhaaf jiimeel keessan keessa galtanii jecha gara barnoota keenyaa darbuun duratti yuutuub chaanala kiyya sabskiraayib godhaa jecha bakka sarchii kanarratti saayid channel gootanii barreessanii jecha kana yuutuuba isa kana sabskiraayib gootanii jecha sabskiraayib akka gootan kabajaan si gaafadha. Mallattoo notifikashinaa sana immoo all irra godhuu akka irraa fanne sun immoo faayidaan isaa maali yoo jettanii wayituman ani viidiyoo gadhiisuu sa'aa sanii akka isin bira gahuu jecha kuno amma wanii kanarratti dha'a jecha jiimeel kanarratti achii booda add account isa jedhu kanarratti dha'a imeela biraa banachuudha jecha achii booda googil kanarratti dha'itanii jecha asirratti patarnii nambara keessa isin gaafata isa isin iskiriin ittiin cufattanii tanii jecha itti geessitanii achii booda asitti create account si jettuun irratti dha'itanii achii booda kan majammara kan ishii duraa tana irratti dha'itanii jecha akka olii tana achii booda first name maqaa keessanii jecha fakkeenyaaf ana Said asirratti wanta barbaaddanii jecha Said yoo Said yoo jedhaa dhiisumee amma fakkeenyaaf achii booda asirratti guyyaan keessan geessitanii jecha ji'a ni geessitan asirratti guyyaan asirratti immoo bara dhalootaa ni geessitanii asirratti immoo faamilii irra geessitanii jecha nadhoota yoo dhiira ta'an immoo malii irratti geessitanii jecha asirratti amma akkuma agartan asii fi irraa neekisi jennaan achii booda kunoo nuuf baneeraa jecha as keessaa filattan amma fakkeenyaaf isa irraa kana filadhu Said yoo 12@gmail.com kana filadhaa jecha sama jammaraan neekisi jedhaanii achii booda asirratti paaswoordii keessan geessitanii jecha paaswoordiin dagatan fakkeenyaaf meemaan itti agarsiisu geesse asirratti nambara keessan geessitanii jecha nambara ittiin tafayyadu jirtu san jecha kun ammatti geesse koodii isin ergamaa jecha asirratti egaa asirratti immoo asirratti eeffeetan nambara hin galchitanii eeffeetan immoo asirratti nambara galchuu hin dandeessanii yommuu nu kan hin barbaanne nambara hin galchinu yoo jettan immoo speak jettanii bira darbuu hin dandeessan jecha
egaa immoo kana irra jaalatamu yoo nambara keessan itti guutan baay'ee jaalatamaa itti fakkaata. Hailumaan barbaachisaadha. Speak jedhee biraa darbuun ba'anii amma fakkeenyaaf achi booda kunoo akkuma agartan banameera next jedhaan jecha I agree. Amma akkuma agartan xumurreerra jecha kunoo akkuma agartan ni baha. Imeela kan duraanii isa malee asitti ni baha jecha amma imeela jaaranneerra amma. Saba kaasaa si'a. Egaa amma wanti goonu fakkeenyaaf wanni keessa isheenee ilaallu akkati nuuf banameeru jecha bakkuma duraanii sanitti deemnaa jaalsetting kunoo akkuma agartan banameera jecha. Imeela inni irraa kun kan namee nuuf banee ture jecha kana dura. Amma immoo kunoo imeela mataa keenyaa bananeerra. Wanta nama gammachiisu imeela mataa keenyaa amma bananeerra jecha. Asirratti immoo imeela namni nuu bane san haquudhaaf akkam godhuu qabna. Imeela namni nuu bane san ni balleessinaa jecha. Fakkeenyaaf wanni keessa jennu settingii keessa egaa akkuma agartan baleenyaan imeela mataa keenyaa ijaaranneerra jecha. Imeela kan mataa keenyaa amma ijaaranneerra kan namaa sanii ofirraa ni haqna jecha. Kanaafuu barnootni keenya har'aa kana fakkaata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti chaaw isinin jedha. Isinin jaaladhaa, isinin kabajaa. Chaanaala kana immoo nu subscribe gochuu hin dagatinaadha. Egaa hanga viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagahaan naa turaadhaan isin jedha. Viidiyoon immoo yoo isinitti tole like, share, commentii akkuma sana commentii godhuu hin dagatinaadha jecha. Wanta feetan wanta isinii dalagnus uma fedhatee jecha waa'ee teknooloojiirra wanta feetan nutti himachuu dandeessanii. Saniifuu barnooti keenya har'aa akkana fakkaata. Egaa nagahaan nuuf turaan isinin jedha.